Hordoftoota urjii itoo tuubee akkam jirtan nagaa keessanii ani nagaadha galata rabbii. Egaa har'a aappii baay'ee namatti tolu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa aappii kanas kan argannu Play Store keessaadha. Dursa irratti mootiyyuu warroonni chaanaalii kootiif haarawaa taatan urjii itoo tuubee jechuudha. Subscribe godhaatii maatii keenya taasisaniin jedha. Egaa akka jalqabuma irratti gara aappichaa yeroo deemnu aappii kan argannu Play Store keessa jechuudha. Iddoo Play Store kana irratti maal jettanii barreessitanii background changer photo jettanii barreessan jechuudha. Erga bifa kanaan barreessitan immoo bifa kanaan kan isiniif dhufu jechuudha. Aappii kana isa kanaadha jechuudha. Akkuma argitan jalqabatti isiniif haa deebi'u. Okay, isa kanaadha jechuudha. Kan nuti barbaannu aappicha kanaadha. Isa kana maal gootanii al tokkoon tuqaastan jechuudha. Anaan open jedha. Maaliif jalqaba banadhee jira waan ta'eef isin iddoo kanarratti immoo install isiniin jedha. Install gootanii erga open erga isiniin jedhee booda immoo ni seentan jechuudha. Open jennee haa seennu. Okay, erga open jettanii bifa kanaan isinii fidee mootiyyuu akkuma argitan kanatti asirratti jechuudha footoo qara qabdanirraa jijjiiruu hin dandeessan duuba isaa. Akkasuma immoo ammas yoo barbaadan immoo kaameraa ka'uu hin dandeessan jechuudha. Kaameraas kaanee ammoo backgroundiitiin sirreessuu hin dandeenya. Akkasuma immoo footoo qara qabnu sana immoo fidnee duuba isaa sirreessuu hin dandeenya jechuudha. Okay, ani ammaaf kan isinitti agarsiisu isa kanaadha jechuudha. Isa footoo kanaadha jechuudha. Footoo qabu kanarratti akkamitti backgroundii fi jijjiira jedhee ilaaltan jechuudha. Egaa al tokko isin tuqaaftanii erga isa dhooftanii booda mootiyyuu erga isa dhooftanii booda footoo keessan kan jijjiiruu barbaadan sana hin fiddan jechuudha. Okay, ani isa kanaadha kan jijjiiruu barbaadu yoon jedhe wanta kanaa dhufe negdina ofirraa balleessitan jechuudha. Okay, akkuma argitanitti gubbaan irratti barbaadutti jira jechuudha. Yommuu ilaaltan asirratti jechuudha barbaadutti jira. Innaa hangasitti obsaadhaan eegdanii okay, baay'ee namatti tola jechuudha. Iddoo kamitti yookaan rakkoo hin qabu finnee suuraa keenya sana background isaa jijjiiruu hin dandeenya. Bakka kamitti yeroo kaane footoo keenya duuba isaa bareechisuun hin danda'ama jechuudha. Aappii baay'ee namatti toludha. Egaa akkuma argitanitti amma ilaaluu hin dandeessanii suuraa kiyya kana duuba isa biraatu jira jechuudha. Isa kana mootiyyuu akkamitti nani background isaa jijjiira kan jiruudhaaf as jala irratti akkuma argitan bifa jalanaa kanarra yeroo ilaaltan jettanii ni jira jechuudha. Isaan kanneen kinuu kan jala kanarratti argaman kanneen jechuudha. Isa kana dhoofne jijjiiruu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf kan jalqabaa kana yeroo dhahe akkuma argitan bifa kanaan fidee as kaa'uu hin danda'a jechuudha. Xiqqeessuus hin dandeessanii bakka barbaadan dhattanii kaa'uus hin dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf ani bifa kanatti kadhiisuu hin danda'a. Ergaan kun immoo yoo natti tolee mataa gubbaarratti seef kan jiru san tuqaasuu hin danda'a jechuudha. Amma asirratti immoo kunis naaf hin taane jijjiira yeroo jedhe jala kanarratti ammas nan tuqaasa jechuudha. Okay, ergan tuqaase booda mootiyyuu ergan tuqaase asirratti sinan dhaha. Fakkeenyaaf kan barbaadde sanatti nuuf fiduu hin danda'a jechuudha. Isa kana mootiyyuu maal gootanii daawunlood godhachuus hin dandeessan jechuudha. Daawunlood godhattanii itti fayyadamuu hin dandeessan isiniin jedha. Ergas booda immoo of duuba deebitan jechuudha. Gara isa jalqabaatti deebitanii gara isa jalqabaatti yeroo deebitanii amma isa kana isiniif gadhiisa jira jechuudha. Akkuma argitanii isaan gariin kanneen daawunloodii ta'uu danda'anidha jechuudha. Gariin immoo kan bilisaanitti fayyadamnudha jechuudha. Ammas as keessaa inni kan natti tole tokko nan dhaha. Maaliif isa isin barbaadan hundumayyuu background isaa bifattiin sirreessuu dandeessanii. Egaan al tokko kana dhahee ammas immoo lammaffaa isumaan dhaha jechuudha. Ergallee akkuma ilaaltan kanatti bifa kanaan naaf fidee jira jechuudha. Bifa kanaan yommuu ilaaltanii background kiyya duratti wanta biraatidha kan jiru. Amma mootiyyuu isa kanarratti fakkeenyaaf yoo seef nan godhee dhiisa waan jedhe isa seef jettu kana badana gubbaa jirtu kana seef godhuu hin dandeessan jechuudha. Okay, isa seef jettu kana yoo ilaaltan seef godhachuu yeroo barbaadan seef godhuu hin dandeessan isiniin jedha. Xiqqeessuus hin dandeessan akkuma isiniin jedhe
xiqqeessitanii bakka barbaadan irra kaa'uu hin dandeessanii. Gubbanarra nan kaasuu hin jedhee kaa'uu hin danda'a jechuudha. Footoo biraas fidees kaa'uu hin danda'a. Fakkeenyaaf amma bifa kanaan guddiseen kaa'a. Akkasuma mootuu ammallee jala kana irratti baay'een isaanii hin jiran jechuudha. Isin kana isin toletti jijjiirachuu hin dandeessanii bifa kanaan jijjiiruu hin danda'a jechuudha. Aappii baay'ee namatti toludha. Nuti bakka barbaadnetti yeroo kaaniyyuu akkuma argitan kana bifa kanaan jijjiira. Yeroo tokko duuba isaa isin jijjiiruu yeroo baate al lama gad dhooftan jechuudha. Isa dhooftan sana al lamaan tuqaastu. Akkuma argitan kana amma ani bifa kana irratti yookaan natti tole yoo jedhee bifa kanaan seef gochuu danda'a jechuudha. Isin hedduun isaanii jiru jala kana deemtanii ilaaluu hin dandeessan jechuudha. Isin toleen immootiyyuu subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha warroonni maatii koo hin taane. Subscribe godhaatii wanta asitti gadhiifamu mootiyyuu waliin hordofuu hin dandeenya isiniin jedha. Akkuma argitan ammas bifa kanaadhaan kennu fidee bakka namoonni jiranis kaa'uu hin danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf bakka namoonni kun jiran akkaan bifa kanaan kaa'uu hin danda'a jechuudha. Isa baay'ee namatti toludha. Isin kanneen keessaa kan hin tole irratti sirreeffachuu hin dandeessan isiniin jedha. Akkuma argitan asis immoo bifa kanaadhaan kaa'uu hin danda'a jechuudha. Ani kun naaf ta'ee jira erga ta'ee maalan jedhaanii mataa gubbaa kana seef kan jettu sun al tokko nan dhaha jechuudha. Gabaabumatti seef kan jettu suni seef naaf ta'ee jira jechuudha. Isa akkanatuuf kan ammoo X goone irraa baana. Akkuma argitanitti erga bifa kanaan garanti isin dabarsee booda immoo maal gootanii seef kan jettu kana maal gootanii seef kan jettu kana dhooftan jechuudha. Yoo barbaadan namaaf Instagram erguu hin dandeessanii, Facebook irratti illee WhatsApp irraanis namaaf share godhuu hin dandeessan isiniin jedha. Anammaaf isa kun erga garanti dabarsee booda mootiyyuu seef godha jechuudha. Isa seef jettu kana yeroo dhahee jedhee jalanatti akkuma argitanii image save successful naan jedhee jira jechuudha. Kanaaf seef naaf ta'ee jira. Ani immoo isa lammaffaatti kan biraatti deebi'u yoon barbaade of duuba deebi'uu hin danda'a jechuudha. Isa kanaan erga background kiyya sirreeffadhee isa biraatiinis immoo isuma kana suuraa kana yookaan suuraa biraa fiddanii jijjiiruu hin dandeessanii. Aappii baay'ee namatti toludha. Akkuma argitan suuraa keessan bas akka barbaadan godhuu hin dandeessan jechuudha. Xiqqeessuus guddisuus hin dandeessanii. Kunillee bifa kanaadhaan nan barbaada yoon ta'e isa kanas maal godha? Isa mallattoo seef jettu kana gubbaan irratti seef kan jedhu sanin dhooftanii erga seef jedhu san dhooftanii booda ammas isin dabarsa waan ta'eef inni kun ni dhufa bifa kanaadhaani amma isin lakkoofsaan lakkaa'iftutti obsaan eegdan jechuudha. Ergas booda X kan tuttanii keessaan baatanii akkuma argitan ammas immootiyyuu fidee jira. Seef kana jechuun dirqama ta'a jechuudha. Innaa kanaaf maal jennaanii ammallee seefii kanan dha'a jechuudha. Seef ergan ta'ee jiraadhee maal godhaa ammas keessaa bahee ilaaluu hin danda'a jechuudha. As keessaa bahee ilaaluu hin danda'a. Aappii baay'ee namatti toludha. Dhugumatti aappii baay'ee gaariidha. Gaalaarii kiyya seenee isa amma asirratti seef godhadhe kana ilaaluu hin danda'a jechuudha. Akkuma ilaaltanii asirratti yommuu ilaaltanii jettanii bifa kanaadhaan duuba koo jijjiiree jira jechuudha. Bifa barbaadanii isin jijjiiruu hin dandeessan akka barbaadanitti kaa'uu hin dandeessan jechuudha. Dhugumatti aappii baay'ee namatti toludha. Egaa aappii kana mootiyyuu akka itti fayyadamtan suuraan keenya bakka hin taanetti kaanii akkamitti duuba keenya sirreessuu dandeenya yeroo jettaniif furmaata ta'a jedheetinan kan inni yaade. Egaa walumaa galatti aappiinis gubbaan irratti yeroo ol bahee bifa kanaadha kan inni fakkaatu. Wajjin ilaaluu hin dandeenya. Isa kanaadha jechuudha. Gubbaan irratti yoo bahe bifa kana fakkaata jechuudha. Background changer jedheetini mallattoo kan bifa kanaadhaan as gubbaa irratti kan bahu jechuudha. Aappii baay'ee namatti toludha. Isinis immoo yoo isin tole namoota birootiifis share godhaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Jabaadhaa.